يا دكتور سيهم أنا بقى دلقا ديمي يرون أفو قرطاني بقى يوكان من ملي وي ماما سوري ما بعرف ما بدي أميرة كي سجرانيا هذا ما نيا أمينا jadi saya jadi kalau nanti dia minyak dua kabrata ini Nachuda yo qoratani baka yo dandaye man sirrisi baka yo wafa arsi kanyo mama arsi baka alga kinyo bobreci lafa rakabo namni gonege bayin jalla baka yo mo mijachu fi baate mo akan manutu nege baka yoro mangalu seno ko wada hona ko bagana gande yere baka fulu mai fada na gaduma o ayona o pese bayin jalla ni sina na radi minya closing jere derki jane mo babu sana saya ko binjara wakas jadi no gafina siga fadde sane miti sena doktor maal tibita gafina siga fadde lawadu akasete doktor gafi dubarti bira walini qoratan cise oso arkite yero ati galtu kefili keti sire ketira nalabra olin cise oso garte akkam gotan Sila mal gosa disinjiru mal akkana gosa disinjiru gafi umata kan gafat የመጨረሻ አጭመት ተነጀሰ ደም አሲዲን እንትን ደፋ ይብራ ደም አጭመት በኩማ ጪሱ ሰነተን ቤንዝነት ተነቀ ይብራ ሶክ ይዳዋቁ ኢሌ ራጁ ኦኬ ዋን በሬዱ ሲና ጋፊ ኮይ ደቢሳስ ብረቴ yeroo sana agartee mi obsitee bira deemtee yeroo bira manga fanneen marrakoo qaba maaliif badii irraa dhabu malee deebii alam ba'u beeku waasirraa dhabee jennaan ala ba'eem doktori dhaggeeffadhu bareedduu ta'u waraana lafoonatti banaa irta barati yeroon beekumsa kee kana laalu keessi koo booji'amaa deemaara dhiifama mana godhaasin haasa'an nan baha no haasa'aa walumaa waraana lafoonatti deemtanii wal fudhattanii waan deemtanii no waraana lafoonatti ummatame barreessa namni ibila maana jalartan kun barreessa utuu abbaan mana kan kooti ani maalitti ta'e tanani waa mashin qabdu qaba anis nama bar maali seenaayee koo ani isaaf yaa ta'u jedhee hojii deemee dhiira tokko koy bareedduutiya ani waa sitti makoy dhiira tokko fedhii isaa guutuu fi dhabuu maltaa qulqullina mana keessaa tiriitmentii godhuu fi dhabdaa waliyyoo gabbaa turraa bareeduu dhabuu maltaa bira dhaabbattee dhaabbataan bira turuu dhabda dhiirri gaafa ala ba'u yoo sirraa fedhii isaa guutuu sirraan argatiin ala ba'a isaa san immoo akkamii qabattaa isaa san mana deebisuuf isaa saniif waan inni barbaadu beekuu qabda dursa qorsaa gaafatuun qorataa gaafatuun duratti qorataan anarraa maal fedha yeroo akkamii fedhii isaa guuttachuu fedha yeroo akkamii nyaata fedha yeroo akkamii rafuu fedha yeroo akkamii gammaduu fedha kan jedhu kana beekuu qabda kana yoon beekin dhiirri sirratti akka dhalaa biraa fayyadamu beeki ati nyaachisuu obaasuu maal narraa dhabe jechuu miti waa mara guuttee fi yoo kanaan ala ka ba'u taate waa irra dirristee jirta waan ta'eef waan irra dirriste san barbaaddee suuta jechuu sirrii irratti geessitee ni nyaachistee obaaftee sossobaa maal narraa dhabde maal sii guutu maal inni badiin kiyya yoo jetteen badii keessa sitti dhiifamsi qabachuu danda'a irra darbitaaf jaartiin takka jaarsa ofiitiif badiin dhoksitii jedhama badiin tokko kana laal yoo inni alaayyuu bahee ka balleessu taate dhoksitee fi marraa tokko dhoksitaa marraa lama marraa sadaffaa dhoksitee fi afuraffarra dubbatti dubartii dhoobsa qabdu jedhama sigalee waan beekurraa si qoodu fi malee dhiifamu kana waan ta'eef sigalee isaa saniif yaa sirriidha doktor gaaffiin kan kee yaanni kan kee sirriidha galatoomii garuu immoo qorataan sana gochuudhaan dursee bakka hanqina koonatti himee rakkoo kan koo yoo anii fi inni sirreessine gaarii yoo innuu godhe si jedhe baranii yoo innuu balleesse marraa tokko irra tartaafi marraa lammaffaa yoo inni dabale irra tartaafi badii tokkoffaatiin yoo wanna inni sirra balleesse san wanna irraa hanqiste san yoo guutteef deebi'ee innuutti hin deebi'u
Sigale innu deebi'ee badii sanitti deebi'u. Maaliif inni tokko farraa baratee jira. Ati bakka san bakka irraa dheeresse saniin guuttaaf waan ta'eef ka. Qulqullina haa ta'uu, fedhii isaa eeguuf haa ta'uu, haala nyaata itti qopheessituu haa ta'uu, yeroo inni alaa dhufe gammachiisuu haa ta'uu. Sigale mi? Wayii waan dabaadheef yoo inni sitti mee. Seenaan bakka kanarratti maal jette beektaa? An abbaa manaa koo faana algaarraa ji'a keessaan guyyaa lama qofa algaarra faana bulaadha jette. Guyyaa lama ji'a keessa. Ilma hin fedhu jette. Nyaata godhaafii nyaata godhaa jiraattee yookiin biddeena buusaa jiraattee kootu fedhii sirraa fedhee nan deemtee dhiqattee jaarsa kee bira dhaquun dirqama keeti. Yoo kaan akka biraatiin bira deemuu beeku dhiirri fedhii ofiitiin qishaa. Muna. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gahmo tokko Maatti muna. Gahmo tokko nu zayyartee baddee. Wal bar carraa keenya wal rambu bar yeroo laayivii jiru atiin jirtu yeroon naguma sin dura taa'e ka'eessi arga. nagaan keessan badhaadha. Nagaa. Ishiin kun Dr. Bilillee jedhamti. Maal Dr. Bilillee baddee waan namni wayina barsiisee immoo hin badani waan sama. Kennee fi miira isaaniif sirraa bannee barsiitu kennee fi isaaniif irraa badee isinirraa iyyuu hin badee isin mararraa iyyuu. La sin kennine maal uftanii walla bartanii yaaqee amma kana. Isitu kennee fi nama namaaf kennaniif rakkoon qabu. Viizaa biraa argattee jedhe qodaa kun kan keeti moo maalitti baatamu? Muna. Isti utuu dandeesse bilillee kana eenyuun fuusiif ta'e eenyuuf kennita utuu tobboleettii tiruu kee fa'i taate. Wallahi doduma rabbi nasiib nishi geesse malee ganaadha kan barre ka amala shi an dubartii amala laala malki laalo dubartii amala laala malee amalli shi akkamii jee laala malee malki laaloan. Exactly. Nafaati jirtamuna alaan takka aqli laalamti malee malki laalamtu saadhaa. Malkiin jenne anillee malkiin jenne bara muna bifan jenne anu. Alaqaatuma ስለማላቅ እንዴት ነው ለፍላና ብዬ የምመኘው? nama biyyoon namni sun aqlaashi bareeddu taate haasaan shi nama faana jireenyi shi yoo bareeddu taate kun to eessumni koo fuudhe kun obboleessi kootu fuudhe kun firri kootu fuudhe mucaan biyya kootu fuudhe. Okay. Anaan kennito jechuudha silaayyuu. Okay. Ukko kanaafu mucaa'ani naman tamanya'uuf amma yoonaatti mucaa sana wajjin amala shiin barre. Naman taane yoo taate malkii qabaatte amalan qabdoo taate ollaafuun tamanya'u. Marartee bareedduuti yeeshu. Okay. Seenaan kun immoo naan ilaalu nama adaba qabu. Mana qabaattee obsa qabaachuu yoo dandeesse. Seenaan kun immoo haasaan shi nama amala qabu fakkaatti. Ya Allah. Seena munaan si jaallatti bar. Durumaanuu nan jaalla. An dubartii bareedduu nan jaalla. Allah. Seenaa kana moo nama hunda jaallata waan isaan beeku. Mobiin tokko hin jaallata. Nama gurguddaa kana jaallata waan isaan beeku. Nama kakkabajamaa kana jaallata. You have plain this one. Me good. Akka nama malkii qabu funnu attilu. Seena. Seena miira keessaa bahe. As gabbaa miira keessaa bahe. Faaruu sirra bahe. Okay. Obboleettii koo tiruu kootii wayitanii ilaaluu eegale samoona kana waan isaan beeku. Kun afaan dhaadha si lanii tillik nagarnu.
Ano mbeko dhugaa dubbachuuf akka obboleetti jira miti obboleetti hangafti reebdee fa'i nama guddiftee nama tumtee fa'i bakka sana booddee obboleessi xiqqaan gaafa guddate obboleetti hangafti kan durtumtee guddatte sun akka haadhaa wayyaa yookaan immoo ni sodaata akka sanatti si ilaalaa jira waayi rakkoo maali yookaan immoo iccitiin wanta kana maali nageechi. Busu soda zailenya wallahi si bicha miji namni baay'een akkasuma naan jedha alhamdulillah kun immoo rabbi biraatika alhamdulillah shukrin sambadi namoonni baay'een akkasuma naan taasitti fakkaate nama kabajaa qabuu fi namni of kabaju namnummaan kamuu fira godhachuu wallahi amma munaan of kabaji bakka kabajaati argamte kanaafi namni martuu siyamu munaan nama haadha taatu tokko nama obboleettii taatu tokko nama haadha manaa namaaf taatu tokko akkasitti yoo akka yaaddu taate fira godhatti itti siquu barbaadde hiriyaa godhachuu feete si galee kanaaf Dena. Wai. Sinaggeeffataa jira barre. Na dhukkubeen nan barta. Buna kun na dhukkubeen nan nyaata dhiistee taa'atti barseenaan. Wallahi. Bismillah. Na dhukkubeen nan hin nyaadhu dhuguu agati fayyitutti jette. Kanuma obbolummaa. Wallahi. Akkas egaa ilmi namaa jechuun egaa laazimii furmaa. Ish kamaali jennare. Buna kamaali jennas. Hin nyaadhu dhuguu. Obbolummaa jee obbolummaa kaaddamoo obbolummaa kaaddamoo Karata maal jechuudha? obboleessa baay'ee qabaatiin jechaa jirti. Obboleessa baay'ee qabdaa seenaa. Shan hin qaba. Shan. Amma namni yeroo mana seenaa kana dhaqee maqaan kee qorataa seenaa jedha. Ati kan seenaati jettee na gaafatti. Anillee seenaa qorataan jedhadha amma maqaan qorataatti hin jijjiiradha isa duuba kanaa balleesseen qorataa godha. Balaan buuteetti. seenaa qorata seenaa desiyaan Koo jecha yoo gabbashee buna qorata seenaa qorata Taati garuu bashti eessa jirta? Riyaadi jirta? Oh Dubai. eenyu Lakki biyya biraa jiru. seenaan bakka biraatti. Shimmaa nan beeka ishiin Ameerikaan jira naan jette isaa moo minyootu no? Eenyu ani Ameerikaa jira siin jedhe buna Ameerikaan jira biyya tokko fool arginan yeroo baay'ee Itoophiyaa jira jedhee himan. No Itoophiyaa jira. Wallahi Itoophiyaa Qorraa siin jennaan Ameerikaadhaa hin qorraa naan jette. Biyya biraa jira already garuu Itoophiyaa jirtaa garuu isa dhugaamuun doktor. biyya wayyoo maruu kara Kaayiroo. Itoophiyaan jira. Biyya qorra. Kaayiroon qorraa? Kaayiroo jiraatti. La Wannoo jechuun sorry. Turkii jirtaa? Wayne balaachuu Awustiraaliyaa jechuun kiyya. Miti doktor. dubartiin Austraaliyaa jirtu shiitii uffattee teessimoo? Shiitiin Dhugaa qoyyaa asii umarraa dhageenya bakka Qorraa qorraa sa'aatiin kun baay'ee qorra Austraaliyaa sa'aatiin kun. Jirtaa lubbuun. jechuun akka Austraaliyaadhaan jenne al tokko jechoota kee keessatti dubbii Meeksikoodhaan jedhu yookaan wal makaan jirtu. Amma namoonni tokko gaafa dhaqanii torbee tokko biyya Faranjii fayyadanii excuse me keessa dhufa dubbataa marakanii I am sorry keessa dhufa dubbataa. Biyya kana ga'ee jira ani dhufee afaan biyya kanaa guyyaa takka keessa makee dubbadhee beeku. Afaan biyya kanaa yeroo kam yaadadha yeroo bakka dalagaa dhaqee qofaan yaadadha yookaan nuusuu afaan Oromoo haasaa uummata waliin haasa'u. Afaan Okay. Bakka jirtutti nageenyi Rabbii yeroo hundumaa si faana jiraatu. Qashtiin tala fikirii tala jaalala. Amiin.
Sena. لا لا مجد وغاسة أدبك أبدو والله سينا متاشنكم أدبك أبدو أدبني شيء اسمه ذا لون احترام الله Dokter mo. Wait. Muna dokter dasi jetti. Achiin barreesse. أنا دبرتي أدبك أبدو دسنا جا Ya Rabbi. Rabbi nuuf haa dabaluka. Muna. Ya Allah. بريدي أدبك أبدو دسنا مجد بوري لايفين كلين جو راباتي من تولدي بتقاتي يو أسرتي وانين تاني في الدين أفتي وانين تاني وجدت بورتي كانوا ضرور أسمرتي وان ببريدا وقد يستلي بورلي يو مانا كي تولدي بتلي تداري كي قبتي جولي دي سجتين كانوا وان تدور درسني وان بريدا يو وانين تاني Waan ilmoo irraa baratan tokko boru ilmoon kiyya argee waan itti qaanfatu tokko yoo dalagee boru ilmi kiyya haati kiyya nama akkanaa turte jedhee na qaanfachuu danda'a. Waan akkasii dalagu. Jaarsi kiyya yoo argee wayinni antana fudhee jedhee na qaanfatu. Dokter na yaadaa dubbadhu waraana lafoonatti hin banin akkan singilii ta'e hin beekna waan ta'eef jechoota an laal abbaan gofaati koo dur yeroo du'aa naa kadhatanu haadha manaa jalqabuutu sitti hin heerumin ilmoo ofiitii yaaddu rabbi siifa kennu jedhanii du'aa hinaa. በት እንደዛ ነው ስሜቲ ኬቲን deemuun qabdu simmeetiin kee akkasi godhe ta'uun qabdu galemiti Kataa jedha beekee quraan nuyyuu ruhiyyaa ta'eetiif hin bitaminii jedha. Ruhiyyaan ta'e akkasi. Imnatii keetiin ala si baasuu dandeessi. Haraama si obaasuu dandeetti. Hin bitaminiif fedhii kee jala hin deemin yeroo hedduu. Nama ofii feetu wayii sammuu kee keessatti bocadhu. Eegasi badduu feetellee yoo taate kalaa keetii sanii fidatta sii galee amala kee kan san barsiifatta nama kan keessan kala kee kan keetirra barsiifatta waan ta'eef dhiiras ta'ee dhalaa of barsiifachaa deemte karaa keetirra fidatta. akkasi obboleessi koo tokko ganaa waggaa 28dha. Anuma. Muna na keessan dhaabatu. Maalati waamanii obboleettii konatti fakkaata akkasuma nama yaani agalaalaxiin keessaa waan biraaf gati hin taaneef akkasumatti immoo dhimee keessa immoo gammateen amma chaachaan jira ka. Akkasitti naaf taata gara fedhiinaa ta'u anaaf malee natti malee. Natti malee shara. Okay, dhuguma hin taa'an namaaye. 28 sun inuma ta'a. Mata. Inuma ta'a. Waan si dhibummoo bilillee namallee waa'ee heerumaa waa'ee jaalallee ammallee keessan gallees keessa galees hin beeku jedhaarti bara. Ammallee. Bililleen ganaadha yoona namni baqataa biyya bira ormaarra jiru እንጀምት ዳሪት እንገላሙ ካዝንጀ ገላሙ አስበበት አጥነበት Tidari jechuun kolleejjii tokko sii galee gara tidari jechuun amma fiiganii seenanii wanni fiigee seentu fiigee keessa baata. Obsitee yaaddee annama sanii ta'a namni sun anaa ta'a keessa nama saniitti tokklaattee wajji dhaabadhu biraa bareeda fedhii isaa eega haqa isaa eega haqa kii irraa najaabaa anarraa najaabaa wanna jedhamu itti jiru. San yoo kan inni taate fiiganii keessa seenanii fiigaa keessaa bahuun sun hin ta'u maqaa qofa bitattee baataa jira. Yaaduu qabdi. Fedhii nama sanii eeguu qabdi. Galimi. Yo kan seni arga diri of tabe turun. No este asmarran yu. No gobas wallahi. Tadari na kuma bulletin Kenya jette college matasa qaba barumsa matasa qaba waan fudhatte deemtu jira waan itti qophooftee deemtu jira akkuma mana tamaarii tokko galu. Ya ilmo keessatti dhaltaa laayifii hedduu keessatti jireenya yoo ka jiraatu eegaltuu yoo gaafa bultii keessa seenti. Yookaan singilii yoo taate noormaanii nyaata bultii keessa baataan galtaan baratta. Garuu gaafa tidaarii keessa seentee barachuu eegaltaa ilma kan keessan barsiisuu eegaltaa jaarsa keetti rawaa baratta hin barsiista deemtee isas. Sigalee lolatu jira fatanaa hedduu jira rakkootu jira kana hunda dabarta. Sigalee yeroo isaanii yeroon guddaa. Kanarratti ka'ee sumattuun baratiin achitti keessatti barattee deemtu. Gaafa san immoo ofii isaaf of qopheessitee gaafa jettu itti seenuun hin dandeessu. Osoo ofiin qopheessin itti seenuun
Yoosuu keessaa baata. Rifattee birbinyitee ta keessaa utaaltee baatu jira beeki. Jireenyuma kanaa osoo hin beeki. Tidaarini koo yoo waliin galiin yoo itti sabdeetti yaaddeen deemiin baay'ee tokko ulfaata. Yoo immoo akka maatirikiitidha. Akka ministirii yuutuu hin ta'in akka Amma namni akkam ta'e muna har'a wal jaalataa miidiyaa kanarraa waliin jaalataa sirba waliin affeeraa wal poostiin godhaa. Egas boodaanoo wal fudhatee wal fuudhanii ilma tokkoon dhalanii ilmi isaanii sun yaadan itti karoorsanii itti yaadanii dhalan. Ilmi sun boru gabbahee godaanaa tadaadaarii ta'aa sararratti kufaa rakkoo hedduutu isa mudataa biyya namaa deemee biyya namaatiin rakkataa suni karoora malee dhalate ilmi sun beeki. Yaala minima idea fedhii isaanii qofa jala waan deemanii ta'uu hin qabu. Isaan itti yaadanii ilmi kiyyaa boru ilma biyya bulchu ta'uu qaba boru kadhalatu yookiin ilma diiniif dhaabate ta'uu qaba. Kanatti idea wayii keessatti fedhii kiyya jala deemu fudhataman qabu ani kanama biraan beeku garuu kiyya beeka. Akkasuma gaanuu immoo warra keessa jirudha. Atillee keessa deemne. Dhugaa dubbachuu fi wanti bililleen jette dhugaa dubbachuu fi waan ani itti jirulleeti. Utuu nama hin beekin utuu keessa nama hin beekin utuu nama hin beekin yookaan immoo utuu waliin jaallatin amma gara bunna garaatti deebiteetti qorataa sila qoosaarra turte. Kanaafi hattaan jireenya koo keessatti nama waggaa 5 akkasitti ittiin haasa'u akka ofamanii itti of kennu maaliif nama kanatu akka bineensaa iyyuu miti. Bineensa maqaa bineensichaa beeknaan waan inni godhu wajjin beekta. Fakkeenyaaf yoo awwaalli keessa ta'e lafa qotaetta hojii isaa wajjin beekta. Yoo xaddee taate caaroo mukaa nyaatti caaroo biqilaa nyaatti maqaa waan isin gootu wajjin beekta. Waraabessa yoo ta'e foon bineensaa nyaata malee midhaan hin nyaatu biqilaa hin nyaatu. Hin beekta bineensa hojii isaa wajjin beekta. Nama garuu hojii isaa wajjin beekuu hin dandeessu. Waan hunda keessatti hirmaata namni. Isa bineensi godhu sinuma isa waraabessi godhu sinuma godha. Isa xaddeen godhu sinuma godha. Isa awwaalli keessi godhu sinuma godha. Nama jechuun hunda otoo hin taane kanati akkasitti deemteetti itti galtu namoonni akkasii waan jiranuufi nama kanarraa of eeguuf jechaan dhugaa dubbachuuf miidiyaa kanarra yoo xiqqaatee waggaa 13 ol gara feesbuukiis ta'e gara hundumayyuu waggaa 13 ol tiiktookii kana qofan dhiyoo banatti gara kanan dhiyoo dhufe malee nan beeka jechuu hundumayyuu. Kanaaf akka nama miidiyaa tokko fayyadameetti akka nama immoo miidiyaa otoo hin fayyadamin halaalaa wal jaallatee wal fuudhee walitti akkas yookaan immoo wal jaallatee reedees wal dhiisetti kan akka nama dhuunfaa tokkootti hin amanu nama halaala jiru wallaahi billaahi naman qaamaan beeku naman itti dhiyaadhee beeku naman eenyummaa isaa beeku naman maatii isaa beeku naman waan akkanaa yoo ta'e nan amana tarii qaamaan bira jiraadhe garuu halaalatti waan miidiyaa kanarraa hin amanu akka gootti gara dhugaatti yoo deebinu hin amanuu dhabuufin illee amma yoonaatti utuun hin fuudhin singilummaa keessa jira jechuudha. Gaafan qaamaan bira ga'e amanee itti dhiyaadhee waan hunda dhibbaa amala maatiin si nama akkamiiti. Akkuma obboleettiin koo doktor jettee dubbiin yoo manaa ka'e manni kee bareeda. Manni haadha mucaa sanaa yoo bareede manni koo bareeda. Manni keenya yoo bareede manni ilmaan doktor bareeda. Manni haadha kootii abbaa kootii kabajan qabu adaban qabu taanaan anis isaanirraa waan dhaladheef adaban qabu. Adabuma hin qabne ilmoo koo guddisaa. Ilmoon koo illee adaba narraa baratteen ilmoo bi guddifti. Wanti kun waan achi daddaru. Kanaaf ilmoo gaarii argachuuf ilmoo keetii yaaddeeti yoo ta'e dhugumatti gadi fageessitee maatii beektee qorattuu abbaa gaarii ta'uuf haadha manaa gaarii filachuun dirqama. Kanaaf wanta jettee baay'ee dhugaa dubbachuuf waan fudhatama qabu waan dhugaadha. Kanaaf akkasii aannan qoosa yeroo hunda yeroon qoosu namni qoosaa koo dhugaa kan godhanii ilaalan osin jiru
garuu dhugaa keessa koo jiru anaaf rabbi qofatu beeka. Namatti illee ni dhugaa keessa koo jiran ofuma keessatti hin qabadha. Wanti dhugaan ofii kan nama of ibsuu yaalii ni yoani akka golummaa kasii ibsu namatti of ibsuu yaalii nama of ibsitee hin dandeettu. Namni yoo ati bareedaaf goote inni bishaatti si fudhata. Yoo ati bishaaf goote bareeda si fudhata. Negatiif no ilmi namaa akka fudhatu. Namaaf of hin ibsiin namaaf of ibsurra dhiisuu na wayya. Nama of ibsitee hin dandeessu ilma namaa bitame.